garaalee nu alaaffisu warra nu reebu kanas garaa nu alaaffisu. Waaqayyo gaa guddaadha hundumaan olii waaqayyo bichaa kadhannaa waaqayyo mee nu haa gargaaru. Bakka anisa namni nu dadhabee xaaree Jawaarillee biyya isaatii dhufee makaraa nu argu kana waaqni immoo nu haa dhugoomsu. Iddoo dhugaatiin nu haa ga'u. An hundaan ol ta'ee suma humna isatu qabaa namni humna hin qabu. Humna isaaniifis ijoollee keenyaafis kennee waaqayyo araara isaa nu iddoon nu haa ga'u. Kan keenya haa ta'u. Annu yan isaaniin tuqne biyya isaaniin dhaqnee biyya keenyatti iddoo teenyu dhabnee rakkannaa. Waaqayyoon kan keenya haa godhu. An ilmaan Oromoo haa godhu. Waaqayyo immoo sanutti gamu sanu reebu sanu ajjeesu immoo nurraa haa dhoowwu. Isatu humna qabaa nurraa haa dhoowwu. Gincittillee akkatti jiraannu dhabne irraa waaqayyo immoo araara sawwee nurraa haa dhoowwu. Anillee hundeemaa miti hidmee koos fixeeraa. Waaqni ijoollee keenya ishii durattis gubartee ammas gubattee mana barumsaatti haramtee amma rakkattu kana araara nu bu'ee waaqni barumsa isaanitti isaan haa deebisu. Waaqayyo immoo obbo Mararaafis Johaariifis warra xaaru kana immoo waaqayyo biddira isaanii deebisee kaayyoo isaanii akkatti gammadan. Anillee otoon lafa kanarra hin deemin akkanitti gammadu naa godhu waaqni gaaf tokkichallee. Ambiraa waan an jedhuun qabu. Har'a qanii shamarroota qanii dubartiiti. Anillee kaleessuma dhaga'ee tan gincii bahee dhufee waaqni immoo ijoollee laffaatee xaartee shamarran kun waan hundumaa hojjettee baay'ee humna isaaniitiinis hundumaa waan hundaan nu qarqaara. Waaqni isaan haa guddisu. Iddoo guddinaatiin isaan haa ga'u. Waaqayyo nu wajjiniin haa ta'u. Yoo waaqni jedhee hundumtuu ta'a waaqayyo nuuf haa birmatu. Nama miti inni nuuf haa birmatu. Balaa hundumarraa nu haa eegu. Waaqayyo Jawaarillee bitaanis mirgaanis xilaa kalalaa ta'e waaqayyo isaa eegu. Hundumaa nuuf haa eegu. Eegaan anan beeku ammanummaa waaqni immoo isaafetti haa dabalu. Injifannoon kan uummata Oromooti. Tasfaa qabnaa waaqayyo nagarratti haa ga'u. Nane bisaan of kolcha hayyee waaqa uumamaa waaqa sagaltamman garbaa waaqa ciicoo gurraatti waaqa gadaa shanan Oromoo kan nagaan oolchite nagaan nu bulche irraa gora nu oolche hamaa nurraa qabe shira nutti shiran yaa waaq fashaleesse yaa waaq Jawaariin nutu aangoo qaba jedhanii aangoo isaaniitti fayyadamanii meeshaa akka eegdonni isaa hiikkatan ajajanii yaa waaqat humna guddaa qabda ati nuuf eegi yaa waaq hoggantoota keenya nu jalatti eegi yaa waaq nu eegi yaa rabbi Oromoo bilisoomsi yaa rabbi komaand poostii Gujii fi Wallaggaa nurraa kaasi yaa waaq hafuura gandummaa nurraa cabsi yaa rabbi Oromoo tokko godhi an kanuman jedhaa kan hafee waaqni taa guutu. Tole manguddoo nu eebbisanii haphee ta'ee nutti haa qabatu jenna. Haamileen gara teessoo isaaniitti nuuf simadha. Taansuudhaan yeroo itti wareegamtoota yaadannu ta'a. Shamarran keenya dubartoonni keenya baay'ooliin qabsoodhaaf ba'anii kan karaa tafan jiru. Baay'ooliin karaa nutti argisiisanii bakka nuti hin geenye kana osoo hin ga'iin isuma nuti itti deemaa jirru kanallee osoo hin argin kan afan baay'atu jiru. Yaadannoo wareegamtoota yeroo itti taasisnu ta'a. Taa'umsa keenyarraa ol kaanee sekeendii 30 haa yaadannu. Tole galatoomaa isiniin jennaa seenaan isin yaadataa yoomiyyuu isin dagannu sammuu keenya keessa ni jiraattu. Hayyee kanattaan suudhaan faaruu kaafaa'oo shamarran miseensota kaafaa'oo
ta'aniin kan qophaa'edha. Warreen faaruu kanarratti hirmaatan gara waltajjiitti dhuftanii sirna faaruu kanaa akka geggeessitan. Warreen faaruudhaaf filamtan gara waltajjiitti dhuftanii faaruu kaafa'oo jedhu akka geggeessitan. Antuma ummata sirna federala addunyaa si'ata sirna federala addunyaa si'ata hiree walqixxummaa sabaaf sablammoota KFO'n wabii uummattoota KFO'n wabii uummattoota KFO'n jamiyaa dhaloota. Qabsoo karaa nagaa yageessuuf murattee ejjannoo kee cimaa hundumaa obsitee masaara biyyattii jalatti jijjiitee fakkeenya dhalootaa taatee nu boonsitee fakkeenya dhalootaa taatee nu boonsitee KFO'n Oromiyaa KFO'n guutuu biyyaa KFO'n sabaaf sablammootii KFO'n kabaaf kibbaas gayaa KFO'n wabii dimokiraasii guutuu ilmaan biyyaa wabii dimokiraasii guutuu ilmaan biyyaa. Deemsa keessa kaanuu meeqas raawwatanii ejjennoo kee cimaa siif gaheera if hordoftoota keenya kan daawwachaa jirtan guyyaa dubartoota akka addunyaatti yeroo 106ffaa akkasumas immoo akka biyyaatti yeroo 44ffaaf kan kabajamaa jirudha. Egaa guyyaa dubartoota kana jechuudha KFO'n waajjira isaa keessatti iddoo keessummoonni garaagaraa argamanitti kabajaa jira. Egaa dubartoonni jechuudha qabsoo uummata Oromoo keessatti hedduudha kan wareegaman. Sagantaan kunis eebba haadholiitiin jalqabee jira. Akkasumas immoo dubartoonni qabsoo Oromoo keessatti wareegaman immoo yaadannoon isaanii taasisaa jira. OMN immoo qophii kana kallattiidhaan kan isin biraan gahaa jiru. Turtiin keessan nu faana turuu isin jedha. Bishaanii fi daandii hundinuun fuuratti biyyi wal jaalachuuf jibbaa wayii dheefu kiyyoon gadadoodha KFO'n bukkaati kiyyoon gadadoodha KFO'n bukkaati hiyyummaaf dadhabbii sirnalummaan hundi
saba keenya kafaa ol deebiti yeroof qarreen sabaa si faana hiriirti cunqurfamaan hunduu si wajjin dhaabatti alaabaa mirmirsaa gaaddisa kee teenya faajjii kee mirmirsaa gaaddisa kee teenya harka wal qabannee kaafaa sagalee si taana harka wal qabannee kaafaa sagalee si taana. Tole Faaruu Kaafaa'oo jedhu shamarreen Tittimoo Kaafaa'oon waliin waan faarfataniif guddaa isin galateeffanna jecha kanatti aansuudhaan mee haasaa gabaabaa kan nu godhan. Haasaa baniisaa guyyaa har'aa kana ilaalchisuudhaan kan nuuf taasisan dura taa'aa paartii koongireesii federaala Oromiyaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa gara waltajjiitti affeeraa Amilee. Akkuma isaan jiran haasaa gabaabaadha. Baga nagaan nuuftan jedha duraan dursee. Baga nagaan nuuftan jedha. Isatti taanee qabsoon dubartootaa inaanuma addunyaadha xixinneesseetuma addunyaa akka inni gara mana keenyaatti dhufa. Innaa addunyaa kaanuu durifaa jabana liineenfaa sooshaalistii muuvimentii innaa jedhanii warri Kaarlaa Zetkiin faayidhanii karaa natti deemtu sirrii miti jedhanii innuma sanayyuu sooshaalistiin niqnaaqee jedhan sana keessatti liineen fayyinuu warri muggutaa turanii warri mormaa turaniiru achi taanee Eenjilaa Deevis faa kan jedhanii dachii Ameerikaa gurraattiin Ameerikaa dachii Ameerikaa chochoosaa turte innaa nuti jenereeshinii keenya jechuu kooti. Gara Afrikaatti sennaa dhufnee Winnie Mandela faa innama abbaan manaa ishii waggaa 27 hidhamee jiru cal jettee teessee otoo hin taane kubbaa faa kan taphatanii ijaarrattee maal taatee qabsoo sabaa kibbaas Dawuu Afrikaa jechuu kooti hamma dandeessee hamma abbaan manaa ishii hiikametti itti fuftee turte. Gara biyya kanaa sennaa dhufnu innaa jenereeshinii keenyaa durennaa sooshaalistii turre jechuu kooti. Warri aeropilaanii xalafefaa dubartiin keessa jirti. Warra akka Maartaa Maabiraatuu faa aeropilaanii xalafaanuu iddoo baay'ee kan keessa qooda fudhattedha. Dr. Nigist Adaanee jedhan immoo meesoon keessatti qabsoo hojii raawwachiiftuu keessa kan otoo qabsooftuu Hayilee Fidaa faa wajjin duutedha. Gara qabsoo Oromoo keessattis yeroo baay'ee dubartoonni qooda fudhatanii turanii aadaa keenya keessas aadaa gadaa keessas warri siinqee akkuma innaa gadaan ukkaamamee ture malee amma ka'aa jiru. Kana keessatti egaa qabsoon dubartoota biyya kanaa bu'aa bahii guddaa ishii agarsiisuun dubbachuun irra jira. Akkuma beektan innaa nugufti buusana shamarranni biyya kanaa hamma danda'anii walqixxummaadhaanii isa dirrib ciqqonaa jedhan sana fudhatanii dhiira duwwaa otoo hin taane isaanis qoodatti fudhachaa turanii sana keessatti egaa isa qay shibbir nacci shibbirii jedhamu sanaan dubartoota baay'eetu miidhamee lubbuu dhabee hidhamees mana hidhaatti dararamaa ture. Sana booddee egaa hundumtuu dhiirri sanuma ta'ee ture garuu kan dubartoota qabsoo dubartootaa maal jedhu qabsoon poolitikaannaa isaatu karuu quunoo jedhan sana siyaasaa fi sochiin qabsoon akka nama hin gubne irraa fagaachuun nurra jira sanatu dhufee biyya kana fudhate. Sana booda egaa warri Isaappaa jedhan kuni dubartoota akkuma barbaadanitti akkuma argatanitti ol baasanii shoomuunis maal gochuunis akkuma barbaadanitti maqaa dubartiin daldaluunis maqaa dubartiin nagaduunis dubartootas amma Isaappaan kufetti ergachuutti deemame
dubartoonni mirga ofiitii otoo hin taane mirga saba isaaniitii otoo hin taane gara tajaajiltuu isa abbaa sanatti deemte sanaan dabarre jidduutti immoo qabsoon deebi'ee ka'ee ture gara dargiin innaa kufuu fi warri adaawiyyan innaa ol ba'anii qabsoon haaraan immoo dubartoonni keenyas keessatti qooda fudhachuu calqaban ka'ee ture. Innis immoo deebi'ee akkuma beektanii filannaa 97 fa'aa booda hidhaan ture, dararamuun ture. Egaa maakalaawii warri argitanii, warri Qaallitti argitanii, warri Zuwaayee argitanii iddoo baay'eetti dubartoonni warri kana keessa ture dubartoonni baay'een illee Zuwaayee fa'aa maal fa'aa jiraachuu baatanii Qaallittii fi maakalaawiitti qixxeeruma keenya reebamaa turanii, dararamaa turanii. Dararaan dhiira gubbaatti ga'e baay'een asitti dubbachuun kan nurra hin jirre keessa darbanii. Egaa qabsoon kun as ga'eera. Sinqeen keenyas gadaa keessatti ol ka'ee iddoo tokko tokkotti qooda ba'ees hojjechaa jira. Araara kana keessas qooda fudhachaa jira. Iddoo tokko tokkotti aadaan Oromoo hamma ol ka'etti hojjechiin isaaniis ol ka'aa jira. Kanas ta'u sana gabaabaatti bu'aa bahii baay'ee keessa ture jechuu kooti. Yeroon siyaasni fi ibiddi irraa fagaanna jedhamu tureera. Yeroon ibidda sanas wajjin baannee deemnu tureera. Deebi'ee immoo yeroon ibiddi fi qabsoonni walirraa fagaachuu barbaachisa yeroon jedhamus deebi'ee dhufeera. Amma immoo qabsoon haaraa qarreen keenyaa fi qeerroon keenya chochoosaa jiranii qabsoon haaraa keessa galleerra. Kana keessatti akka ta'utti qooda fudhadhaa. Akka ta'utti qooda fudhadhaa jedhee waamicha isinii godhaa. Kongireesiin hamma humna isaatti liigii dubartootaa ijaaruudhaaf yaalaa ture, yaalaa jira. Yeroo tokko tokko nu jaalaa mootummaa innaa diigu jira. Yeroo tokko immoo deebi'ee innaa ka'u jira. Kana keessattis akka ta'utti qooda nuu fudhadhaa. Qabsoon kun wajjumaan laga ceesifnaa. Hunda caalaa tokkummaa saba keessanii eeguudhaaf ittaanee tokkummaa qeerroo keenyaa qarree keenyaa eeguu fi ittaanee immoo tokkummaa qabsaa'ota Oromoo dhaabbota Oromoo eeguudhaaf kana keessatti qooda fudhadhaa. Waamicha isinii goonaa karaa barbaaddan akka barbaaddanitti keessatti qooda fudhadhaa. Waan tokko si yaadachiisa yeroo baay'ee warri faranjii kun isin dhufanii yeroo hunda meera dubartiin nuun jedhu meera shamarroonni nuun jedhu yeroo tokko tokko jiruu jenna yeroo tokko tokko immoo rakkannaa jechuu koota kana keessatti isinis akka ta'utti dachaa deebi'aa akkuma qabsoo qeerroo fi qarree keenya keessatti qooda fudhachaa turan qarreen akka ta'utti ijaaramaatii liigii keenya jalas galaatii qabsoo kana keessatti qooda fudhadhaa. Kanaaf waamichaan isinii godhaa. Maarchi 8 dhaabbiin keenya calqaba kabajuu isaati. Gara fuulduraatti kana caala bal'annee, kana caala dagaagnee, kana caala guddannee qabsoon biyya kanaas laga ce'ee galma ga'ee gara galma 4 kiiloottis yaannee jechuu kotas duwwaa otoo hin taane akka gabojni waaqni nu haa godhu. Jabaadhaa waamichaan isiniin godhaa jechuu kota. Dura taa'aa Kongireesii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ulfaadhaa isiniin jenna. Mee kanatti aansuudhaan waa'illi kiyya obseenii akkami waan shamarranii kana waan jettu hin qabdu? Akkamiin an dhaba jettee yaadde? Mee maal jettame asirratti? Guyyaa har'aa kana asitti kabajuu kootiifuu anu shamarran KFO keessa jirtu keessa ta'ee asitti kabajuu kootiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Paartiin keenyas sagantaa haala bareedaa ta'e kanaan qopheessee duuba warra jirru mana warra jirru iddoo adda addaa bakka jirru nu waamee sagantaa kana fakkaatu dubartootaaf qopheessuusaa ana baay'ee na gammachiiseera. Asumaan galateeffachuus nan barbaada. Tole gaa shamarran KFO bara darbee gaa shamarran jirtan ni jirtu yeroo kiiloo 6 turre waa hedduu dararamnee akkamittiin nuti maarchi 8 kabajne ni yaadattu nutillee ni yaadannaa seenaa ta'e nu keessa haa taa'u jenna. Mee kanatti aansuudhaan obsee wayinsiin jedha waan shamarranii warri dhiiraa guyyaan keenya yoomii nuyiif hin kabajamu jedhanii mormii kaasaa jiru jedhani.
shamarran maaliif kabajama kan jedhu mee asumaan waliin dabarsina. Komii kaasati turani komiin isaanii garuu warraaf madaalliin kaasu guyyaan guyyaa keenya namni sin dhaga'u hin jiru yeroo biraa sofna jennee bira tarree. Tole gabaaganu kabajanii asitti argattan jenna mee kanuma keessa ergaa shamarraniif taatu tokko anii fi obseen dabarsina. Guyyaatu kan keeti gammadi harmee koo siif darbuudhaaf jira gidiraa fi rakkoon. Armeen waanuma hunduu isheen ta'e jabaa addunyaayyuu ishee dhumaddahe. Deessuu qofaa miti dubartiin dungoodha ibsituu jireenyaa barsiistuu aadaaf duudha. Iddoon keessan guddaa shamarroota keenya seenaa keessan inna nutis maaliif teenya. Oromoof jettanii warreen manaa baatan meeqa keessattuu nihiif lubbuu laattan. Jal iftuu hundee leensaa baareen tuufaa seenaan keessan boonsaa maaliif karaa tafaa. Simmanyi dayyaas yaa obsituu obsaa dhaloonni hin dagatu yoomiyyuu isin faarsa. Warreen lubbuun jirtan arras nuuf fakkeenya barus ga'aa argaa bilisoomuuf jenna. Ilfinash qannoo angaatuu baalchaa galanni keessan cimaa haa ta'u dachaa. Warreen akka dirribee sardaa qaama itti hir'atan har'as ni qabsooftu yoom duubatti deebitan. Har'as qabnanutoo shamarran ciccimoo addunyaan kan beekamtu kan akka seenaa jimjimoo. Egaa shamarroota keenya qabsaa'ota ciccimoo bebbeektota danuu hedduu qabna. Hunda isaanii kaasuudhaaf immoo yeroo nuti qabnu xiqqoo waan ta'eef warreen maqaa isaanii hin kaasneef nuuf galcha jenneen irraa warri fakkeenya taatanii asii nu geessan hundi keessanuu dubartoonni keenya warri qabsoo keessattis barnoota keessattis fakkeenya nu taatan. Ulfaadhaa guyyaan kun kan keessanii baga guyyaa addunyaa dubartoota nagaan geessan baga nagaan geenye. Bu'uura maatii goototaaf qeerroowwanii gabaja guyyaa keessanii baga nagaan geessan jecha kanatti aansuudhaan marii paanaarii xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad gara waltajjiitti haamilee hodhaa'an nuuf simadha. Kamu nagaa jirtu fayyumaami baga wal agarre hoggaa gara Harargee Baaleef Salaalee deebne kana suuraalee maxxansitu hunda irratti komentii jala seentanii yoo laaltan dubartoota nu faarsitu tokko dhagarre kanu abaaru malee. Si kaafaa'oon koongirensii federaalawaa Oromooti moo koongirensii federaalawaa dhiirota Oromootiin hunyaa nu waraante qe'ini sun jechuudha nu dhukkubsite maa nu dhukkubsite beektu dhugaa waan of keessaa qabduuf qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaafa dhalatteerra bara Maccaa Tuulamarraa bara Afran Qallootirraa bara sochii Baaleetirraa kaasee dubartoonni keenya utubaa qabsoo kanaa akka turan adda durummaan keessatti hirmaachaa akka turan aarsaa wareegama dachaa kafalaa akka turan warri qabsoo keessa turanii beekaa jechuudha. Qabsoo gama hidhannootiin godhamaa ture keessatti sirnoonni naftanyaatis ta'ee sirnoonni wayyaanee ka hoggaa maqaan dhawudheessaa turan ka akka Jukii Bareentoo fa'aa ka akka Raggaatu Rooboo fa'aa qabsaa'ota beekaman ka osoo hin beekamin garuu dirree waraanaatti kufan ka osoo hin beekamin garuu sababa abbaan isaanii obboleessi isaanii abbaan warraa isaanii qabsoo keessa jiraateef rakkoo guddaa keessa turan kumaatamaan lakkaa'u
qabsoo biyya tanatti dimokiraasii babal'isuudhaaf bilisummaadhaaf babal'isuudhaaf godhame keessatti warma galmaa yoo dubbannu taate yeroo duraatiif seenaa biyya kanaa keessatti qabsoo godhuudhaan namni du'a itti murame dubartii Oromooti. Aslii Oromoo jaaniin jechuudha. Warra qabsoo ummataatiif qabsaa'anii dararaan hedduun irra ga'e kan isin beektan kan namni hedduun beeku keessaa warri akka Dr. Kuwee Kumsaatii fi Ilfinesh Qannoo rifeensa isaanii goggogaa irraa hadan hin dagatinaa. Kanaaf shoora dubartoonni qaban kana osoo beeynu hoggansa keessatti garuu hoggansa jaarmaalee siyaasaa Oromoo keessatti qoonni dubartoota qooda rabbii ka 50 san dhiisii hirmaannuma guyya guyyaan goonu keessatti dubartoonni gahee guddaa hin qaban. Qeeni jedhu qeeqa nama birattis lafarrattis samirrattis rabbi birattis seera birattis dhugaati jechuu akkasii miti. Kanaaf guyyaa dubartoota addunyaa kana waggaa kabajnu callifnee harka du'uu hin barbaanne. Warri faranjillee nu gaafata akka Profeesar jedhetti ta faranjii qofaafi miti ta dhugaa qabsaa'ota ka dhiiga qabsaa'ota ta haqa qabsaa'ota ta oromummaa waliin qabnu san sila dhiiroo dubaroo wanni obboleeyyan keenya dubartoota paartilee siyaasaa